mootummaan kijibaa akka waan ta'eef akka lubbuu akka ofitti hin taphanne mootummaan kijibaadha. Mootummaan kufee jira, daddabatee jira. Namni waan kana hordoftanii yookaan mana makalaakiyaatti garuu barbaadan akka of eeggattan uummanni adda bilisummaa Oromoo tigallee nuti wajjin jiraachuu barbaanna. Yoo ofin nama ittanis wajjin jiraachuu barbaadan yoo nagalchitanis niin gala injifannoon uummata Oromoo. Adeeminu karaa saba keenya uummanni nawwaata'u namni sus nawwaata'u koyyaa Oromoo karaa saba bilisummaa Oromoo kootu isa si wayya karaa na kootu yaada kee karaa na deeffadhu waboon sin qalu si qala'aniitoo si qala'anii asomanii achitti si doolsan dubbii sobaati karaa keenya kootu dhalata'u. Garafamtee tooni qabsaa'uun qabsoon ta'u gara uummata Oromoo gara obootitti harka kee qabadhuun jedhana. Waraana adda bilisummaa Oromoo humna dabalataa nu dhufe yeroo sana nuti keessaa baanee isaan lolatti galan. Yeroo sanatti waraana adda bilisummaa Oromoo ijoollee keenya warra asitti qusalan illee madoo baasan fuudhanii deemanii turan yaalaa turan. Adeemaa karaa baasadii nama goleeraa taa'u. Woboke malee marii woboke njera kana mayala daba kana. Dijannaan kotuushi way kotee bulaa koti jannaan kotuushi. Ananya tuma wake. Loli jannaan laluushe. Kamale kana ready bala tukala bunai. Kamale kana ready bala tukala bunai. Kamale kana ready mabalu kana. Arani ragera sama bayera dabarsa nano pa konna dassa tiabe Enure jattanire mbode wa jattanire wobo kora sasa ko wobo muti sinara unto dati na gaji wobi na tati Woboke male mali ananya tu wobo mutila chata wobo mutinara yona male yamre yabe mujanjamre yona male yamlata yabe mujamarata. Nta me jarsa makan kesani achota Lachisaa Agumaa Cawwaqaa ganda kamitti dhalatte? Ganda Rooboo Beekuraa. Ganda eessatti? Ganda Rooboo Beekuraa waanaa midhaganii ganda gurbaa. Mee eessatti booji'amta sin? Ganda Qarmi Gurralee naannoo Waajjiraatti. Naannoo Waajjiraatti. Inta akkami mee maaltu ture? Akkamiin booji'amtanii maaltu sin irratti ta'e? Ani akka carraan dhukkubaa narrafaa sagalee gaafa dhagahuuti namni immoo yoo gachiise raasas jalaa ba'aa jennaan siree jala dhokadhe. Siree jala dhokattan? Siree jala dhokadhee achi jaalli wayyaas keessa nafaas jiraachuu danda'a. Isaan booda harka kennadhee warra booji'amatti dabalata. Isin maalidha jettan hojiin keessan? Hojiin koo paartiidha. Kaabinee jechuudha. Miindaa meeqa nyaattu? Miindaa 11. 11? 11 jechuudha. Mee warri wajjin booji'amtan nama meeqa baay'een isaanii walitti qaba? 32. Nama 32? Nta. Timmarii isaanii yookiin gurubii meeqa yookiin garee meeqa jirri kun? Garee 4 qabu. Garee 4 qabu. Ayyee garee sana keessa. Mee ati eenyudha maqaan kee? Qaaduu Beekumaa jedhama. Qaaduu Beekumaa jedhamta. Ganda kamitti dhalatte? Ganda Dirree Weenneedha. Bakki ani taa'ummoo magaalaa Baallammii. Sagalee kilokaasii Baallammii. Baallammii. Miidarraa gad dhuftanii isin? Miidarraa gad dhufte. Ayyee. Nama meeqa warri tiimmarii jedhamtu ni warri gad dhuftan gubbaa sana? Baay'inni keessan meeqa? Warri gadi dhufe. Baay'inni keenya warri gadi dhufe nama 14. Nama 14. Namni du'e jira isin keessa? Keessa namni du'e jira. Hin jiru. Hunduu harka kennate jechuudha. Nama meeqa kan harka kennate? Nama 6. Mee akkamiin booji'amtan? Maaltu ture? Nuna kajarraa waardiyyaadhaa kallee raabnee ammanumatti dhukaasni ka'e. Ayyee. Achumaan dhufanii manitti seennaan qawwee keenya ol qabnee harkumatti kennanii booji'amne jechuudha. Nta. Nama 32 jechuudha. Mee ammam leenjiteeti? Ani guyyaa 3 malee hundamne.
Guyyaa sadii leenjitee jechuudha. Zayyuu badaadhuma gaafii hidhamaadhuma hawwii kanaan qabu waan ta'eef. Meeshaa maal baatta? Meeshaa meeshuu kana. Maal? Kilaashii dachaalu? Kana jechuudha. Kilaashii jechuudha. Kilaashii baala saanjaa. Hin ta'a. Kilaashii baala saanjaa qabattaa jechuudha. Ayyee jaarsaa. Isin maqaan keessan eenyu? Bisaar Baandeedha. Ganditti dhalatta? Qannee Gurranee. Ana. Ana Mutaakanni. Mee akkamiin booji'amta isin? Galgala galleetu bullee nama torbaanii otoo maceefnuuti halkan bari'ee lafa bari'ee nutti marfamee dibaan irratti dhaabatee sagalee keessan harkas. Ayyee. Nutti marfamee dhukaan irratti banamee manumaan namoonni walii gadeen fiigina haalli sirra kutaa illee manumaan isheetti nuti nu yaadnaan kallattii maan siiti yaada. Isin keessa namni rukutameera? Keenya keessa namni rukutamee jiru nama torba sana keessa. Nama torba jechuudha isin. Torbanuu harka kennatan. Hin ta'a. Ayyee. Mee jaarsa maqaan keessanii? Jirraa. Jirraa eenyu? Jirraa Saffaa. Jirraa Saffaa. Gandi keessan? Qannee Gurranee. Aanaa. Miidhaqanii. Godina Shawaa Lixaa jechuudha. Mee akkamiin booji'amtan maaltu ture? Nuyi hin ceemna tarmiidhaan eegama miti qatanaan. Ciimnaa barii jara warra magaalaatu eega. Nuyi Olkaa. Ayyee. Halkan eegna miti. Egaa nu shakku gaasaanumtuu nuuni qatanaa sanarratti nu shakku warra magaalaa eegsisuu nuti halkan eegne deemu. Yaadni nani qabu hunduu ibsanii jiru. Yaaduma warra achi jiru sanii wannan dhaamuun qabaafanii wanna xiqqoo. Yaaduma xiqqoon qabaafan. Ilmi namaa foon ilma namaa ruumicha ta'e. Ruumicha waraabessa caakkaa bulu ta'e foon ilma namaa. Du'aan ilmaan Oromoo achitti meeqa wareegame. Lubbuun isaanii meeqa dabree achitti kan boba'e meeqa. Kanarraa maal odoof deebinne ilmaan Oromoo. Kanarraa of haa hoggal. Adeeminu kara saba keenyatti. Uummanni nawwaa ta'u namni sus nawwaa ta'u koyyaa Oromoo kara saba bilisummaa Oromoo kootu. Isa si wayyaa kara na kootu. Yaada kee kara na deeffadhu. Inni gaantaa mariidha jedhee daaddeedhaa si oofu inni gaantaa mariidha jedhee foon kee ciraa nyaata. Guyyaa guyyaadhaan halkanii guyyaa qorran jedhu sabsabaa sirra teechifata. Ilma eenyutiin jabaadhi yaa ilmaan Oromoo kara keenya deebi. Kara waboo deebi. Waboon hattuu moote hattuu nabii. Hattuudha waboon qalee nama nyaata foon ilma namaa dhiiga namaa qaleetti. Bineensa obaasaa jedhanii too waan nu gorsaa turan hin beekne. Waa baay'ee nu tamaarsisaa turan garuu waa dubbanne waan hundi baay'eedha. Kara keenya deebi'a. Injifannoo dheedhee ilmaan Oromoo hidhee Isiranyaa dheedhee fidee ta'u malatti sadafiidhaan funyaan isaanii dhiigse. Waa meeqa argaa turre ilmaan Oromoo koottaa karma keenya deebi'a. Karma jara kanaa deebi'a. Kara waboo deebi'a waliin haa barannu. Barumsa ilmaan Oromoo fudhadhee. Yaada ilmaan Oromoo irraa argadhee jira. Ilmaan Oromoo wajjin wareegamte seenatu si yaadata. Duraanuu hin bitamne. Bittaatu kana hundarraa nu fayyada. Umaamu Rabbiin mukaan nama dhiisee waan nuun tasaasa. Tasaasofne si sadii keenyarraa immoo of deebifne. Kanumta achiftaaf tanillee gara keenya koottaa. Hanna jedhee waa meeqa nu achisiisaa ture. Meeqa hataa turre waa meeqa hanne. Hannee jirra. Qotiyyoo namaa hallee nyaanne. Baay'ee namaa hallee nyaanne hoolaa namaa hallee nyaanne. Hannatti turre uumaa biyyaaf hin qalbsoomne. Hannatti turre Tigraay qabee ammaasiitu hannatti turre. Rabbiin koo dhiifama naa godhu malee waa baay'ee nataa ture ani. Gara kiyyaan. Waa baay'ee hannan ture. Hattuun ture. Hannummaa kanarraa deebi'ee immoo saba bilisummaa Oromoo wajjin hin oolne. Anan ati dhiisi waan nyaadhu. Waardiyyaan narraa riba gaarii rafee bulu. Ilmaan Oromooti. Bilisummaa ilmaan Oromooti. Kan hundarraan kan nagee. Gaafan ba'us immoo mukaan rasaasaa amma tana dhiisii ta'u. Waan qabu odoon bireenii diishqaa zuu qabu hundarraa fuudhee ba'e guyyaa san dasitanyaan ture.
garuu kophaan ta'e qo'eessan ta'e naman dhabe. Hassaabni koo bireenii yaabii tanaamooti ayyaamni koo bireenii fuudhee baafanii diiqa keessa fuudhee baafanii garuu saban dhabe naman dhabe uummanaan gootu ammas taane laali ana naari saba Oromiyaadhaaf agalagalettee Oromiyaan nyaachifte isa karaa bibbeeka kanarraa deemifne yaa ilmaan Oromoo wadii achirtu saba keenyatti deebi'aa as nutti deebi'aa galama bojjaamina achitti qaxaqatamina karuma keenya dhufaa karuma keenya deebi'aa kara waboo deebi'aa waboon simmiidhu waboon sinqalu siqale'aniitoo siqale'anii asomanii achitti si doolsan dubbii sobaati kara keenya kootti galatu. Yaa 17 bara 2016 ganama barraaqa dhufaniituma manaan qabanii poolisoonni fi milishoonni gara waajjira poolisiitti nageessanii achi hidhanii oolchaniituma barii sanqanii qidaame gara fiichatitti wata poolisii leenjita jedhaniituma na oofanii deeman odoon dirqamaan maaloo maatii kiyyan qasiraadhaan guddifadha maaliif ani waan akkana kanan deemu odoon jedhu dirqamaan achi na oofanii gara sanitti na galchan. Inni keenya baay'ee dhume jechuudha gaafa kanatti namni homaa hin beekne waa'ee qabsoo kana homayyuu kan ifaanatti ta'ee nu hin beeknetti. Keessatti warra akkasii sirna kanatti dabalamanii humnaanis haa ta'u tolaan warra achi keessa jiru warra sirna kana gaggeessaa jiru warra qawwee waraana bilisummaa Oromootti deebisee dhukaasaa jiru dhaamsa maalii qabdaa? Ani dirqamaan jarafamtee tooni qabsoon ta'u gara uummata Oromoo gara obootitti harka kee qabadhuun jedhana. Eenyu jedhama maqaan kee? Naawol Tasfaa Damiinaa. Miseensa maalii dha? Miseensa humna addaa Oromiyaa. Miseensa humna addaa. Ammoo miseensa maalii dha? Amma miseensa poolisii. Miseensa poolisii Oromiyaa. Yoomiif eessatti kanatti booji'amte yookaan waraana bilisummaa Oromootiin qabamte? Guyyaa kaleessaa aanaa silkaan baay'ee jalatti. Ayyee haa ta'u. Eessatti leenjite? Gursootti leenjite. Gursootti leenjite. Ayyee ati miseensa humna addaa Oromiyaan ture naan jettee turte. Yeroo miseensa humna addaa Oromiyaa turte sanatti hidhattoota faannoo Oromiyaa keessa jiran wajjin wal loltanii beektu? Ayyee. Eessatti? Giddaa ayyaanaa kiiramuu. Ayyee giddaa ayyaanaa kiiramuutti wal loltanii turtanii jecha. Guyyaa sana mee miseensi humna addaa Oromiyaa fi faannoon gaafa wal lolan sanatti garee keessanirraati nama meeqa ajjeeste meeshaawwan akkamii isinirraa hiitte gareen faannoo? Yeroo sana miseensa keenya illee naannoo 40 ajjeestee turte. Billaadhaan illee qabdee qalaa turte. Ayyee. Meeshaalee naannoo diskaa lama hiikkattee turte. Ayyee. Achumaan waraana adda bilisummaa Oromoo humna dabalataa nu dhufe yeroo sana nuti keessaa baanee isaan lolatti galan. Ayyee. Yeroo sanatti waraana adda bilisummaa Oromoo ijoollee keenya warra asitti qusalan illee madoo baasan fudhanii deemanii turan yaalaa turan. Ayyee. Egaa yeroo guyyaa sanatti waamicha uummanni Oromoo yookaan immoo uummanni Oromoo koottaa lubbuu keenya oolchaa jedhee uummanni aanaa kiiramuu waraana bilisummaa Oromootti bilbilateenaan faannoo harkaatii uummata akka inni lubbuu isaa oolchatuu fi waraanni bilisummaa Oromoo yeroo sanatti birmatee dhaqeera. Ayyee gaafa isin fannoo loltanii yookaan immoo gaafa isin fannoo loluudhaaf deemtan sana deemtanii qaamni mootummaa immoo maal isiniin jedhaa ture? Qaamni lolaa yoom jenne shanii lolaa malee isiniin jenne hoogganaa aanaa sanallee hidhaa turan. Hooggantoota keenya illee nu hidhaa turan. Sababa isin fannoo loltanii fi maaliif fannoo loltanii jedhanii hooggansa keessanis hidhaa bulchaa aanaa kiiramuus hidhaa ture. Mee ati akka miseensa poolisii tokkootti kan yaaddu qaama fannoo Oromiyaa keessa hidhatee socho'u kana eenyutu hidhachiise? Mootummaadha. Mootummaatu hidhachiise jechaadha. Mootummaan hidhachiisee ka'ee gaafa isin deemtanii hidhattanii loltan immoo maaliif loltanii jedhee isinirraa hidhaa jira jechaadha. Kuni waan qabatamaa ifa galaadha jechaadha. Kanaaf mootummaan kan inni isiniin jedhu diinni keenya shaneedha malee fannoo miti jedhaa ture. Jechaa ture. Kana isiniin jechaa ture jechaadha. Akkasitti isin qindeessaa ture. Kana isinitti himaa ture miti? Ayyee haa taatu injifannoo. Isa hammanaa hamma akaafii maqaafis hundaan koo gaaddisaa bokoree abeetii jedhamta. Ati waraana bilisummaa Oromoo turte? Waraana bilisummaa Oromoo turte? Gara mooraa waraana bilisummaa Oromootti gaafa dhufte dirqama akkamii fudhattee dhufte? Dirqama gaafa kallattii sitti kenname mootummaa biraa dirqama sitti kenname dirqama sana kennuun deebite? Dirqama sana fixuu gara kaambiitti deebite. Erga gara kaambiitti deebite immoo ati yeroo abaaboo keessa jirtus yeroo mootummaa keessa jirtus mee dhugaan ati argite maal fakkaata? Ani mootummaan kun
mootummaa bituteerra. Ayyee mootummaa uummata Oromoo Waaqayyo tolkaasi haadha hiyyeessaa boossisee ammallee isa cabaa isa fayyaa wajjin jiru walitti fuudhee. Ayyee isinis maqaa keessan irraa kaasaatii gahee hojii keessanii sanarra darbee immoo amma mootummaan kun isinirraan gahe ibsadhaa. Namni Tolchaa jedhama. Anaan dhufe magaalaa Garba Gurraachatti irraa Kombolcha Jimaa. Sirriidha. Mootummaan kun ikkoo waan nu yaade hin qabu. Uummanni kaabineen ganda keenya bulchaan ganda keenya waliigaleet ilma haftaamii manatti hambisee ani qasiraan hojjedhaayyuu gaafa bara 2016 gaafa guyyaa 17 ganama hirriibaa waggaan ani ka'u mana kiyyaana qabee maaloo daa'iman qaba odoon jedhu daa'ima sadiif qasiraa hojjechuudhaaf odoon kaachaaru niitinti yommuu ammana irtummoo dhalarra odoo geecheertu maaloo jira lennaan haa gaachana leenji'uu diddee nu dheeffaa turte koomme biiroo geechee dhufte waan makeetu adda baasnanii fuudhanii mana hidhaatitti nagatan. Gaafa mana hidhaatitti nagatan maal inni kana innaa wanjala kaman godhennaan haa leenjii deemtanaan jedhan. Achiin fuudhanii odoo daa'ima kiyya saniifillee namni har'a amma ammaatitti waan tokko jedhan jiru fedhii kiyya ta'uu dhabuu dhiisuu odoo nun gaafatin waan biraate kun immoo mataa sirraa facaan hoo kana asitti mormii kaasise nama kun nu alaa bittinneessite jedhanii achitti walitti nu qabanii godinatti nu geessanii nu fuudhanii dhaqanii Awaashi Bishoollaa kan jedhamutti leenjii seenu. Gaafa leenjii seenu uleedhaan dararamneet kan kulaalitii dhukkubsatu kan dhibee adda addaatiin qabamee jiru hoo dadhabe dabaddabamaatii qoroshoo goggogaa ji'a 3 daabboo goggogaa nyaanne achitti dararamaa ture. Ilmi namaa hanararii dhufe kan jimmaa dhufe achitti dhumaa ture. Uleedhaan kulaalitii dhahamee du'ee hin jiru. Kan dhukkubsate hakiimiin odoon argatin yaaloo mana san keessatti kaalsii takkittiidhaan ji'a 3 keenyee odoo midhaan bishaan ibsuudhaan dhumne wanni nu achi keessatti hin taane hin jiru wanni uummanni Oromoo achi keessatti hin taane hin jiru dararamee achitti awwaalame hospitaala dhabuudhaan. Achi gaafa immoo leenjii finde jennee yakkee haanu tuuttaa nutti uwwisee danniitti nu naqee ibsuudhaan guyyaa 7 dirasi nama addisii nama homaan beekne kan leenjii keessa ture. Deemaa hin loltanidhee tuuttaa ciccitaadhaan danniitti nu naqee ijoolleen meeqa ijoolleen jimmaa dhufillee ijoollee shawaa bahaa meeqa danni keessatti kun qoonqoodhaan kun kaan hin dararamee tooniin bira dhumeeti. Ayyeesiniin kun amma erga mooraa leenjiirraa baatanii rakkoo uummata Oromoo irraan gahaa turtanii fi waraanni isin faana socho'aa ture rakkoonni uummata Oromoo irraan gahaa ture gamanumaa yaada keessa ibsa. Maal hin geenye ergaa immoo achi baanillee maaloo daa'ima keenyatti gallaa torbee tokkollee mee daa'ima keenyatti gallee daa'ima keenya ijaan agarree waan jirtullee itti barbaanne daa'ima keenya uumna gaafa sabbaa kee dhaquudha qabsoo dhiiste jedhee waratee danniitti akka namaan waliin agarre magaalallee akka bishaan hin dhunne nu dhowwee nu haxanaaffaree namaaf nama walitti nu godhe nama moobaayilii baatee deemu wootachii baatee deeme han wannoo qabu laalatu irraa fudhaa. Jedhee biyyatti gadhiise biyya zarafsiisaa jira. Gabaree biddeen dabaddabaa irraa nyaachisaan jedhee biddeen nyaadhaa qoroshoo maaltu jiraa miti. Maajanni mootummaa gadi bu'eera. Abbaa barbaadan irra dabaddabaatoo zarafaatootti dhaayi. Nuun jedhee wanni inni nuun goone hin jiru mootummaa ta'ee toone karoora waraanaatiin nu bobbaasee qabsoon kun qabsoo akkanaati jedhee toone wanni nu bobbaaseef hin jiru. Mirga hin qabnu hoomaa hin qabnu daa'ima keenya ginee ammas waaqayyo amararu daa'ima keenyaan qasiraa itti hojjennee guddifannu. Raanu naxaleef dur nan beenu nu waraanni fedhiidhaan waraana. Dirqamaanii miti. Abbootiin keenyas waraaneetuma uleedhaan dheebuudhaan waraanatti ture. Kanatti dirqamaan itti nu naqanii tooni bakka kanatti ashagamneerra nama muraasa nama milishaa keessa milaalbata deebiin ala namni fedhii waan kana leenji tokkichi jira jedhee fudhadhu akka aanaa keenyatti aanaan biraatirraas immoo gaa dhageenyu akkasumas aanaa keenya keessa odoo boo'u birriidhaan goyyomsanii birrii 500 kennanii warra qasiraa hojjetu achitti naqan. Eegamaanuma mootummaan irraa maqaa Oromoodhaa ta'ee aangoorra jiru mootummaa Oromoo Oromiyaaf malu otoo hin taane mootummaa Oromoo Oromiyaa irra waanjoo gabrummaa kaa'ee jiru jechuudha. Kaa'ee jiru. Gaafa kanatti nama jangaadhaan waraanni kun gaafa dhufus immoo waraanni achi godhe kun daa'ima ofiitti irraa naxxalamee jiru fedhii hojii kanaan qabu kan duuba itti dirqisiisanii warri aangoo guddaa qabu itti dirqisiisanii gara waraana sanitti oofan. Nuti amma warri namni kun
waraanni kun dhufuu beeknan sirriidha harka itti of kennanne waraanni mootummaa kanaan baasonne bilisummaa Oromoo obootti of kennanne. Lola guyyaa kaleessa aanaa gullallee aanaa yaayyaa gullarree ta'e waboon injifannoo akkam akkamii galmeesse sanarra darbee waboo akkaataa kamiin ilaalaa turtan isa? Oboon keessa wanni namni yartuu baaffee ta'etti malee akka dhiiratitti ilaalaa ture. Akka beekatitti akka dafqeetuun uummata Oromootiif yaadutti beeknu. Lolli kunis immoo dhufee nutti dhaabbannaan jiran dhokannee warri harka itti kennan Oromoon nu ajjeesu harkuma itti kennan naanan duruma immoo kaayyoo qabna. Hin bannas jennee immoo haala mijeeffachaatuma turre nuu ta'uu didee. Haalli itti si waraana gaggeessitanii haalli itti naamusaan qabdanii asiin nu geechan kun immoo Waaqayyoon ammallee aduu isinitti haa baasu Oromoon karaa isaa bal'atu. Eenyuun nu ergeet? Milishoota sin ergee? Milishoonni sun maqaa isaanii yoo isaani? Damee eenyuti? Naggasaa. Damee Naggasaa ayyee? Ijaara Daffaaroo. Tasfaayee Iyyaasuu. Isin lamaan keessanuu isaanuma sin ergee? Isaan waan argu. Maal godhaa jedhanii sin ergan? Dhagaa laala koottay amma barumsi keessan yaa'u ganamaa yaa'utti dhagaa laala koottan hin Eewu? Isaan jaallan. Jaallan laala sin hin jedhani? Maal akka isaan hojjetan? Akka isaan bakka isaan jiran laala deebi'aa eeggatu hin jiran. Bakka isaan jiran laala deebi'aa sin hin jedhani? Isinii maal isinii goona sin hin jedhan? Ugaarumne fooqi isaa sin kennaa fooqi abbaa torba tokko jira. Isa faa sin kennaa dha. Fooqi abbaa torba? Ayyee? Isa faa sin kennaa dha. Isarra kaatanii too ilaaluu deemtan. Leenjii isinii kennaa turanii? Dura guyyaa meeqa isinii kennan? Guyyaa 3. Guyyaa 3? Nama meeqa leenjitan? Nama gaafa guyyaa tokko nama 5 gaafa guyyaa nama 10 nama gaafa guyyaa kaabileessu dhufuusan nama 12 digdeema guuraa jedhama. Kan itti dalar argee baa gaara mul'ata aanaa dura. Hojiin guyyaa duraan barnoota barachaa ture barnoota hundaa kutaa sagalittiin barate. Achii booda immoo galgala argeen silaa caatii waan qamaatu caatii fudhadhee mana addunyaa qayyaa akkumaan dhaqetti milishaan nama torba taatee harka kanaaf mucaa tokko nama lama taanee harka waliin nu hiite achiin ambulaansiin halkan musan dawwalanii dhuftee nu fuutee aanaa nu galchite jechuudha. Osoo jaalalan ta'in aanaa nu galchanii aanaarraan godinarra nu dabarsanii godinirraan masalteenyaa halkan tokko bichaan bulee jechuudha godinirraa achiin booda masalteenyaa birshalokatti illee hin jechuudha. Amma maaltu barbaada? Ammaan tana addi bilisummaa Oromoo baay'ee nama gammachiifti. Isin wajjin anis Oromoodha. Isin wajjin akka kajanitti hidhadhee mootummaan meeshaa hin qabu. Meeshaa dula gaafa dargiidhaan nafan kun amma nama kanneen ijoollee ilmaan hiyyeessaa ilmaan uumaan qabne as keessatti ibiddaan gubee fitu jira. Gin eega nuti addumnees uummanni keenya kunoo sangaa nu nyaachisanii biddeen nyaachaa jirra. Qosolanyaa keenyaas kan dhaabamee tures duudara nu baaddatanii nu fidanii kunoo wajjin jirra jechuudha. Bitoota impaayera kanaa yookaan immoo waraana gosa keetii yookaan nama impaayera kana keessatti beekoo maal laanta? Mootummaan kijibaa akka waan ta'eef akka lubbuu akka ofitti hin taphanne mootummaan kijibaadha. Mootummaan kufee jira dadhabatee jira. Namni waan kana hordoftanii yookaan mana makalaakiyaatti garuu barbaadan akka of eeggattan uummanni adda bilisummaa Oromoo tigallee nuti wajjin jiraachuu barbaanna yoo ofin nama ittiin isin wajjin jiraachuu barbaadan yoo nagalchitanis ni hin gala injifannoon uummata Oromoo.